warra sabaaf jecha lubbuun teessan baate shira odiifatiin karrasaas hin nyaate dabollaa dharaatiin shororkeessaa taate biyya teet irratti akka tahuu miti akkan taane taate lubbuun tantee teenyaan yoo maddanuuf baate lubbuun teessan teenyaan yoo maddanuuf baate warri garaaf jecha diinanuun taatanii akkuma boqqolloo kan nu wadditanii kaan balleessaa malee hidha shamsitanii dhugaa sabaa tana yoom arguu heddanii dhugaa sabaa tana yoom arguu heddanii maaliif nu wadditu akkuma boqqolloo abad hin dagannu aanuleef calanqoon jaallaggasaa wagii jaalnadhii gammadaa hacaaluu hundeessaa leencaca barbadaa usmaayyoo muusaatiif ammas nadhii daadhii galaan kan nu galaafatan harka garaa jalaan nu galaafattanii harka garaa jalaan eebbisaa addunyaa xiqqoo keessi balloo garama nu jirti lubbuun amaanuweel mucaan dambidoolloo warra lubbuu baasuuf hin qabne siqaayii warra du'a namaa godha dabaabaayii kaan miila cabsanii manatti hambisu kaan morma muranii lafarra harkisu hayyoota oromoo hidhatti rakkisu kaawwan silaa qawween ofirraa rakkisu badhaadhina jechaa dachii nu rakkisu badhaadhina jechaa deega nu farrisu. Kana qofaa miti Abdul Jabbaar Huseenii fi Abbaa Gadaa Karrayyuu madaa warri kaabaa nu madeessan fayyu madaa warri kaabaa nu madeessan fayyu.